Daa'imman garaan ciibsuu kan jedhu laallarra. Daa'imman yoom garaan ciibsuu jalqabuu qabna? Akkasumas of eeggannoo akkamii gochuu qabna kan jedhu. Daa'imni tokko dhalatee yoom garaan ciibsuu jalqabsiisuu qabna kan jedhu yoo ilaalle, namoonni tokko tokko daa'imni waan ji'a 2 ji'a 3 gahuu qabutti fakkaata. Haa ta'u malee daa'imni tokko dhalatee jennaan erga hospitaalaa ba'ee gara manaa galee guyyaa 4-5 booda jechuudha. Darbee darbee daqiiqaa muraasaaf garaan ciibsuu eegalsiisuun gaariidha. Yeroo jalqabaa al takkaatti daqiiqaa 2-3 qofa guyyaatti yeroo 2-3 qofa garaan ciibsina. Sana booda suuta suuta turtii isaan garaan ciibsanii tursinu dabalaa deemna. Akkasumas firiikweensii guyyaatti yeroo meeqa garaan akka ciibsuu qabnu dabalaa deemna jechuudha. Kun egaa dabalaa deemuudhaan yeroo umuriin isaanii ji'a 3 ta'an hanga daqiiqaa 30 garaan ciibsinee tursiisuu dandeenya. Akka waliigalaatti daa'imni tokko torban jalqabaa daqiiqaa 5f garaan ciibsuu dandeenya. Guyyaatti jechuudha. Naannoo torban 4 daqiiqaa 10, naannoo ji'a 2 daqiiqaa 20, naannoo ji'a 3 daqiiqaa 45, naannoo ji'a 4 daqiiqaa 80. Daqiiqaa 80 guyyaatti jechuun egaa bakka adda addaatti irreeti. Fakkeenyaaf torban jalqabaa akkuma hospitaalaa galteeni daqiiqaa 5 guyyaatti jenneerra kan ammoo bakka 2-3tti turuu dandeessi. Takka daqiiqaa 2 takka daqiiqaa 3 garaan ciibsitee tursitee guyyaatti daqiiqaa 5. Naannoo ji'a 1-2 ammoo garaagarummaa sa'a muraasaadhaan waliigalli isaa hanga daqiiqaa 10 hanga 20 kan turu tursiisuu dandeessa jechuudha. Kanaaf bakka adda addaatti irree sa'a amma kanaa tursiisuu dandeenya garaan ciibsinee. Daa'ima tokko akka dhalateen garaan ciibsuu jalqabuu qabna inni irraa faayidaan isaa immoo maali? Daa'imni tokko yoo garaan ciibsine faayidaa akkamii argata jennee ilaalle kan jalqabaa mataan daa'immanii gara boodaa akka diriiraa hin taane taasisa. Daa'imman yeroo hundaa dugdaan yoo ciisan mataan isaanii gara boodaa diriiraa ta'a, filaatti ta'a jechuudha. Isa kana ittisuuf gargaara. Akkasumas fooniif maashaan isaanii kan naannoo mormaa, qolee fi akkasumas irreef dugdaa akka jabaatu taasisa. Fooniif maashaan qaama isaanii kan mormarra jiru, kan qolee, irree, dugda gara olii jiru akka jabaatu taasisa. Akkasumas akka deeffatan taasisuuf akkasumas bulgaatii hir'isuufis ni fayyada. Daa'ima tokko akka harma hodheen osoo hin taane daqiiqaa 10 hanga 15 booda garaan ciibsuu dandeenya. Yeroo kana immoo dafee deeffata. Deeffachuun immoo bulgaatii hir'isuuf ni fayyada. Yeroo garaan ciisan waan socho'aniif dandeettii miira adda addaa fi sochii qaama isaanii akka cimu taasisa. Sosochii qaamaa taasisuun fayyummaa qaama isaanii hundaaf gaariidha. Egaa daa'imman yeroo garaan ciibsinu akka maatiitti yookaan akka nama bira jiru tokkotti maal beekuu qabna yoo jenne, tokko garaan ciibsinee gonkumaa biraa deemuu hin qabnu. Daa'ima garaan ciibsinee yoo biraa deemne dhibee sadan infaantii deessii sindiroom jedhamu. Daa'imman tasa du'anii argamu. Sanaaf dabala waan ta'eef garaan ciibsinee biruma jiraachuu qabna, ijaan ilaaluu qabna. Akkasumas guyyaa 5 booda handhuura cinnaan jalqabuu qabu. Kan kana goonu egaa yeroo daayipperii jijjiirru yeroo qaama isaanii dhiqnuu fi kan kana fakkaatu osoo ta'e gaariidha. Fakkeenyaaf daayipperii jijjiirree achumaan daqiiqaa muraasa garaan ciibsuu. Akkasumas qaama isaanii dhiqnee achumaan daqiiqaa muraasa garaan ciibsuu kan kana fakkaatu yeroo akkasii of fayyadamne gaariidha. Akkasumas yeroo garaan ciibsinu wantoota qalbii isaanii hawwatan taphachiisuu faadhaan haa ta'u waan adda addaa wantoota yaada isaanii gara sanatti harkisan itti agarsiisaa yookaan wajjin taphachaa garaan ciibsuutu gaariidha. Harma xuuxanii yookaan aannan dhuganii daqiiqaa 15 hanga 20 booda osoo ta'e gaariidha. Akkuma harma hodhanii quufan garaan yoo ciibsine bulgaafachuu danda'u. Haa ta'u malee daqiiqaa 15 hanga 20 tursiisnee immoo yoo ciibsine akka daa'imman hin bulgaafannee fi dafanii deeffatan gochuuf fayyada. Kanaaf xiqqoo tursiisneeti kan nuti ciibsuu qabnu garaan. Dirqama immoo sireerra qofa ta'uu hin qabu.
Daa'imman garaan ciibsuu jechuun dirqama siree irra ta'uu hin qabu. Yookaan laphee keenya irra ciibsuu dandeenya, sarbaa keenya irra ciibsuu dandeenya, garaanis siree irra ciibsuu dandeenya. Bifa adda addaadhaan akkaataa suuraa irratti argitan kanaan daa'imman garaan ciibsuu dandeenya. Kanaaf dirqama siree irra ta'uu hin qabu jechuudha. Irra deebi'ee kan inni dubbachuu barbaadu daa'imman garaan ciibsuun faayidaan isaa gaariidha dheeraa. Akkasumas kan nuti jalqabuu qabnu daa'imni dhalatee guyyaa 3-4 booda jalqabuu dandeenya dheeraa. Haa ta'u malee akka waliigalaatti garuu tasa du'anii argamuu daa'immanii hir'isuuf daa'imman hanga waggaa tokkootti, hanga umriin isaanii waggaa tokko ta'utti, hanga walitti fufinsaan namni ta'e hordofuu fi haasofsiisuu hin jirretti yeroo kamiyyuu garaan ciibsinee biraa deemuu qabna, bira teenyee ilaaluu qabna jechuudha. Are you struggling with tummy time? Here are 6 different ways you can try it with your baby. If you have a newborn, chest to chest will be the easiest way to start. Also for a newborn, make sure those arms stay tucked under their chest. If your baby hates the floor, they might just like being over your lap a little bit better. And of course, for any of these, you can use toys to help them track side to side. Another easy form of tummy time that you probably already do is over your shoulder. They're still using those muscles to keep that head up. Most commonly, we have using a nursing pillow. Just make sure that the pillow part is under their chest and armpits. Their back shouldn't concave in that much. And next, we have placing baby straight onto the floor. This one will be tougher for the little ones as gravity will be working strictly against them. If your baby won't tolerate this, you can simply roll up a little blanket and place it under their chest, and your baby might be a bit happier. Enjoy! Galatooma turtii gaarii.